dogu Gadi kaya taka Gadi kaya taka Bala manap kabi ay sati siarta والله يا جب جلتهم فتشوا فين عبر أمار على الجيرة خنا قلتهم هو ها أمار على الجيرة خنا قلتهم ما نوجراتن هرين على الجيرة تنودو جرتوتي أمار واني ساني فايدة مرتجرة زلمة dhaabbata keetiin na guduunfatte amma gaa sirbi kuni sirba afaan oromoodhaati sirba kana harargeen hoolayyiin tun odoo jirtu badootni tun odoo jiraniiti mucayyoon amaaraa tun itti fayyadamuudhatti jirti hangan takka ummata dhamaa dhalaalisiin ummata dhamaa tiiticha hin geessan tiiticha fiigee udaan irra taa'ee waa soorate as deebi'u kana gartanimi kana hin geessani jedhe aleikum ummata dhamaa barate sirba keessan kabaritti itti fayyadamuudha jirti yuutuubii si itti guddifachuudha jirti sabskraayibii gartanimi eenyu isiin eenyu beetanii kanattiin isin harargeen kashlabbeedha waa maleedha miti kan isin jedhu isin ummata keessattuu tiitichaa barate amaarotaa barate garuu mucayyoon tuni hedduu itti fayyadamuudhatti jirti itti fayyadamuudhatti jirti dhirti teenya harargeedhaan isi waa takka keessan jirtu waa takka keessan jirtan biyyaa baatanis biyyumaa fi huccuu jijjiirratan malee tun hin jijjiiramne yeellame cinqilloo hin qabdan dhugaa rabbii anuma firraa laaleetiin bar isinis bulook isin godhu waa takka bulookumaan isin godhuu dhiisee dhugaa rabbii isin laaleetiin isin tuffadhaa baraan minumus tokko yeellaachuun minumus amma ugaa waan takka keke ati oromoo gargar facaasuu beektaa ati hattuu ilmaan hattuudha nama taatii deemaadha isinin jennaa bara carqiidha isiniiti yoo waa wanni tokko yoo isiniif hin taane wanni kunnuuf hin taane jettanii dubbachuu danda'uudha qabdan min nakkaachuu yemin marbatbat no baakkaachuu maali yoo isin ijoolleen jimmaa hoolayyiin tunuu lakka afaan baastee dubbachaa jirtiiti abbichuu jechaa jiraniiti maali isin maali qoo isin hangan takka mucayyoon tun hanna afaan taa'uun tun isiniif fayyadamuudhatti jirti dhageeffadhaa لا لكن بدأ لا لكن سني إيه جوسي هنا فانتاون جامدي
Dhageessanii alwaan kana baadhaa jitu afaan baadha carqii harargeedha daara fasaam yoonk mal ammal na beeta kun baklaawaadha nama afaan firraa baasee dubbatuuti wayin dhamaa akka keetiiti fasaamoon isin baru badawaa barummata dhamaadhaa bara amma harargeen akka harargeedhaatitti deemaadhaan isinin jaabaran miidiyaa garuu harargeen bar yoo biyya guddatte keessa jirtee summata dhamaadhaa bar badootaa bar maaliif waan tokko jira miidiyaa BBS kan amma nama harargeedhaati kan keessa hojjetu kan nama afeerulleen nama harargeedhaati garuu guyyaa tokko nama goofandimii baneef hin agarre harargeen hoolayyiin tuni goofandimii banuuni beetiin gaafiidha amma dhugaa rabbi amma alwaan kun faan feenaanoo feesbuuk kiyya keessa seena malee waa takka wuxaa akkasii dhugaa rabbi bee keessa dhamaa bee qoshaashaa wuxaa akkasii bee naal abuk baha qoshaashonni harargeedhaa warreen iftaatee deemuun beenu wuxaa akkasii inni egaa attumtu dhugaa rabbi yaan zaayiriin isinitti hima kun yoo muutaan ana isinis beeran keessanis hin dhufina yoo ummata iftaatanii deemuu hin dandeenye buqqaastanii yoo afraa dubbachuun beenu wuxu ayinaachi wuxa baha dhugaa rabbi aan zaayiriin isinitti himaa bara kun ana yoo muutaan maaliif iftehee nama deemuun akkanaa ji'ee namaa jecha moo boo namaa jecha lafa laalaa deemaa boo namaa jecha moo nama jecha lafa laalaa abadan kun human deemu gaan ammoo isin dhama oodha ummata dhama aadha amar maraataan keessa maal jedhe jawaarfaan lagannaa nyaataa eegaluudhaaf deemanii Farhaan Abdusalaam akkas jedhe tana gaamma eenyure tana eenyu badii qaba oromoon duraanuu hayyootanii fi hiisistee mana hidhaatitti ilaaluu tokkoffaadha nuti akka oromoodhaatitti hayyootanii fi hiisisanii kan mana hidhaatitti dhaqee ilaalu oromoo malee hin jiru anarraa illee tokko jechuu bartuun qaanyiidha bara ammoo amaarri hayyoottan isaanii mana hidhaa keessaa baafachuudhatti jiran iskindirfaan mana hidhaa keessaa bahanii maal godhuudhatti jiran filmaata wakkee isaan dhiyaatan filmaan inni hin jiru siistama itti mana hidhaasanii baasan jechuudha kun ammoo oromoon akka oromoodhaatitti miidiyaa irraa haasa'u afaan banuu atakkafaa hayyoottanii fi hiisisanii mana hidhaatitti ilaaluu wanni akka oromoodhaatitti ummata badaadhaa hin jiru ummata summii ummata hin bayyananne ummata bayyanata hin qabne barboo tiitichillee wal jala deemuu beekaa bara nuti bar tiitichumaa hongeenyu bara gartani ammoo Farhaan Abdusalaam suuraa Jawaariif kana ol darbuu dhiisi ati reefka duraanuu iti reefka tanarratti hoggaan isin hin jiru ijoolleen teenya tabaalee yookaan tanaarsiidha gandummaa yookaan naannoo fudhatanii Farhaaniif dubbanneettanii hadhaan takka isin keessa akka hin deddeemne isin galame an zaayir waan isinitti hima dhama akkanaa kana itti hima biyya guddate keessa jira biyya guddate keessatti abbaa azaaba keessaa kabaasuu danda'u ilma isaati sa'a 24 keessatti daa'imni isaa sun mana hidhaatii baasuu danda'a daa'imni isaa waan isin fiduu dadhabdan kana daa'imni Jawaar abbaa isaa sa'a 24 keessatti ibira fiduu danda'a believe or not holayyiin biyya faranjii tana keessa jirtan qaamaan jirtan malee faayidaa takka illee hin qabdan waggaa meeqa Ameerikaadhaa fi Kanadaa fi Awurooppaa tana keessa turtan gartani
kan Johar maneedhaati baasuu danda'u daa'ima isaati. Ka Baqqaleedhaa fi hayyoottan hafe baasuu danda'u Johari. Maaliif namticha afaan qaba. Miishaadha Johar. Dandeettii qaba. Ummata kanaa walitti dhiyaachuu walitti dhiyeenya qaba. Ummata adiidhaa fi kana. Kennaadha qaba jechuu kiyya. Kennaa nama amansiisu waa godhuu takka qaba Johar. Kanaaf Abiyyi maneedhaa keessatti ukkaamsee irra taa'uudhatti jira jechuudha. Ummata isan geenyee fi kana garuu maneedhaatirraa baasuudhatti jira. Oromoon garuu asirraa kan akka Faraan Abdusalaam lagannaa nyaataa eegaluuf deemanii Johar faanii jeeti waan akkanaa tana gadhiisa. Ashaangullittiidhaan nu boojjanise. Ashaangullittiidhaan booyuudhaa miti. Abiyyi yoo fedhe hin agarree ja'uu danda'a ajjeesee jechuudha. Yeroodhaan bar namni nama isaa tokko yeroodhaan dhaqqabachuudha qabaa bar. Yeroodhaan. Nu Oromoo ummata rafaa, ummata jiidhaa, ummata waliif hin rafanne, ummata hayyoottan isaatti waa takka illee hin goone nu malee hin agarre bar. Bar Tigraay xiqqishoon sun bar xiqqaa guddaan isii hidhatteeti gaara seentee jirti bar. Hayyoottan isii itti dabraa, hayyoottan isii lubbuun bahaa. Tigraay arraan tana sadarkaan isiin irra jirtu sadarkaa takkaffaarra jirti. Hanqa addunyaan ummanni kun aangoo irratti deebuu qaban mootummaa Itoophiyaadhaa dhiibbaa gurguddoo irra gaggeessaa jiran. Yeroodhatti hatattamaan akka mootummaan Itoophiyaadhaa Tigraay waliin taa'ee kursiirra taa'ee wal mari'atu godhaa jiran. Maaliif? Haaree sirra deebisuudhaaf. Abiyyiin aangoodhaan hin malle biyyaan deemuu hin danda'u. Warreen biyyaan deemuu danda'an warreen faranjiidhaan walii galee biyya tanaan deemuu danda'an Tigroota amansiisanii jiran jechuudha. Waan Tigreen ummata faranjiidhaatiif kana amansiisteef addunyaa waan amansiisteef siistama addaatiin daddafee mootummaan Tigreedhaa waliin wal mari'achuu qaba jechuun aangoo irratti deebisuudhaafi gargaarsa nyaataatii fi waan adda addaa bifa waan adda addaatiin meeshaa waraanaatiif kanaas ol naqanii fi hidhachiisuudhaafi. Gartanii isin garuu ummata kashlabbee ummata dhamaa ta'uu keessan viidiyoo hangaasaa fa'aa jijjiirtaniitti deddeemtanii jaafi billaaleekum. Nuti muummichi ministeera keenya sila waggaa 50 nu taa'e feena. Nama akkasii fa'aa gisee fuutanii feesbuuka keessanirra ooftan. Dhamaa jireenya biyya guddate keessa jijjiiramuu dadhabee biyya keessaa iyya. Laayivii sanuu bar laayivii seene. Dhugaa rabbi nama qaanfachiisaa bar. Amma Harargeen takka keessattuu hogga isa kana fa'aa jala deeman nama qaanfachiisti. Garuu gaa namni akkasii namni waan akkasii san deeggaru nama akkasaati. Hangaasaa fa'aa silaa viidiyoo isaa san poost godhuu baattaniin jee. Maqaatti gootanii bar nama akkanaa kana. Nama hin baratin maqaa ittiin godhina. Namni akkanaa kun nama gaaga'a. Hayyoottan meeqa warreen biyya keessa jiran ficcisiisa. Ni saama fa'aadha. Basaasummaadhaaf dhaqe malee waa beekeetii miti inni. Akkanaa jettanii poostiin godhina. Ammoo Oromoon harka wal qabatanii wanni isin gootan hidhannoo takka. Tagama biraata Joharoo mucaa isaatiif baasuu danda'a. Johar mucaa isaatiif baasuu danda'a. Johar lagannaa nyaataa eegalee jira. Johar faan lagannaa nyaataa eegalanii jiranii maarree eegalanii jiranii
dhiisaa tun dubbiin tun hin bitamtu. Mootummaan nafxanyaadha dubbii tana isinirraa hin bitu naatiitu isinitti hima. Wanni si baasu hidhattee nama kee hayyootan kee yoo hirrifattuuf taate Oromoo silaa namaaf hirrifattu Yahudaadha. Yahudaan namaaf hirrifattu. Yahudaan teesseetuma boochi yoo hirrifattan taatan mana hidhaatti baasuudhaaf hidhannoodhaatiitu isin feesisa. Jaalmaaroo cinaa dhaabbachuu. Jaalmaaroo cinaa dhaabbattanii mana hidhaatti gabbaafachuu. Tan yoo gootan. Garuu gootanii reesin harrootaati. Harroota Faraan Abdusalaam jala fiitu. Gootanii ree. Anzaayirumaan isinitti himaa bara. Harroota OMN maal jette jettu gootanii ree. Gootanii mi'a amma keessattuu Arsiif argamtu gootanii isin harreedhaati. Harrootan tunni gootan hin gootan. Harreen OMN maal jee Faraan keenya maal jee malee akkamitti hidhannee mana hidhaatti baasnaa hin jettan. Garuu hiitanii dhayxanii mana hidhaatti ilaaluu ni beektan Jawaar. Isin ni bara. Arsiif argeen warreen Jawaar hidhee dhaqee mana hidhaatti ilaaluu bara isin. Ummata akkanaati isin ummata dhamaadha. Isin malee hin jiru. Warreen hayyuu ifii hidhee mana hidhaatti dhaqee ilaalu. Wallaggaan mana hidhaatti hin qabdu nama. Hin qaban. Warreen hidhame sun hundinuu bikka qabsootii fuudhamanii hidhaman. Yoo hidhamanillee kan Wallaggaa. Isii galee. Tan Wallaggaa bikka qabsootirraa fuudhamanii hidhaman. Teessanoo. Eessatti hidhaman. Teessan ammoo isiniitiitu harka qabee hidhe. Asini galee. Wayii wanni ettanii kanaaf jaartii Jawahariin mucaa leenjisii. Mucaan abbaa isaa haa baafatu. Akkaataatti abbaa isaa itti baafatu leenjii kannii fi jaati itti hima. Itti himaa gaa. Jaartii Jawahar kennaati. Akkam jennee wanni goona. Arabsee teenya. Assalamu alaikum jettanii ni warsin. Egaa oodii qaalaa maal jette Jawahar. Murtii guutoo yaani. Maal abbaa keetii guuta. Dhamaa. Fasaam. Eessatti qaalaadha. Kun bar ilma abbaan Qureeshiidhaati bari nagartu. Egaa. Ati afaan Oromoo hin beektu. Ati afaan Oromoo barreessu. Afaan Oromoo afaan gabraa kana maaliin barreessan? Afaan dura yoo bilisummaa harkattee waa'ee afaan Oromoo dubbattaati. Namni gabrummaa jala jiru odoo gabrummaa jalaa hin bahin isin afaan Oromoodhaatiif wanni jettan. Harargeen gootaa. Harargeen isa gootaa miti dhayeedha. Gootummaa afaanii kuti bira dabri bira. Gootummaa afaanii dabri bira. Harargeen gootaa. Arsiin gootaa. Isinii uummanni hattuun uummanni hayyootan mana hidhaati hidhee mana hidhaatitti dhaqee ilaalaa jiru. Biddeena geessee. Isinii isin malee jira. Isin malee jiraa hin jee bara. Hin jiru bara. Isin warra Jawaar fa'aa hidhee mana hidhaatitti dhaqee ilaaluu bara isin. Uummata hayyuu fi hidhee mana hidhaatitti dhaqee ilaaluu Oromoo malee nagarre.
isin gale isin gale kana jechu ammoo murtigooto harargeen afaan malee afatan qabdu dhee jala ifi arsiin faayida takka hin qabdan isin ummata udaan ummata harka hudduu kaayatee harka fuudhee funfatu isiniiti maal fiddan isin mata dhamaadha haa takka wanni isin fiddan hin jiru walloo xiqqoo tanan geessan isiniiti walloo xiqqishootan hin geessan walloo kilaashisii caccabaa san isnaayipari jijjiirti walloon ummata ajaa'ibaa leenca ummata akkanaafaa laaltanii hinaaftanii deemtanii hidhachuun beeytan walloo malee jira boo kan qoraan isnaayipari jijjiirate jiru bar guutuu walloodha arraan tana isnaayipariin deemti guutuu walloodha harargee fi arsiin garuu qooshaa dhubdi qooshaa huno kana godhatan laal beerran isaaniitis tiktok keessa harma isaanii gurguddaa kana baasanii dhiirtii isaanii carqii asirratti hidhatteeti ka waan dhiini itti jiru deddeemti rabbiin saahiboo isaan kanarraa nu godheenis gaafidha so kanaaf wanni isin gootan warreen biyya guddatte keessa jirtan keessattuu warreen hiriira bahuudhaa fi kanaaf wanni irra jirtan hiriira yeroo samaraatii fi kanaas miti hiriirri yeroo hunda bahuudha qaba hanga wanni oromoodhaatu mirgatti galtu yeroo hunda hiriirri bahamuudha qaba ta dhugaa immoo ka Jawhar baasuu danda'u mucaa isaa qofa maaliif Abiyyi Ahmad nama waa beekuu miti nama addunyaadhaan walii galee biyya san fuuldura ceesisuu danda'u miti Abiyyi agartan kunoo Adaanechii fi eenyu jaartiin waan wal godhan Adaanecha bebeeta bikka hundatti butaantii baafachuu barte ዝናሽ ታቱ ደማቱ ደዋ ተከምቤቱ አማራ አርጌተው ነው ዲጂንሱ አማራ አርጌ ኩምቤተኒ ምስኪና ጨልስቱ ተክ ገሩ ነሚቲን ጨልስቱ አፈካቱ ማለ ውጩ አዳባለ ውፈቴ ዋሂዱ በለይሳ ቶርቴ واحد لاقا تورتي gartani amma wanni gootan oromoon akka oromoodhaatitti waliin qaanfatina zaahiriin isinitti himaan wal qaanfachuu tanaatiitu waa meeqa balleessuudhatti jira booyuudhattu wal deeggartanii wal afeertaniiti wal qixa boochaniiti maal wanni isin wal qaanfattaniif namni bilisummaa hin qabne tokko bar wal qaanfachuu hin qabu bar ilaa yoomi keeysin suuraa profaayila godhattanii booya oolta yaa yoomiga shawaan okke akka shawaadhaatitti hin jiran isaan amaara jiraanu feetanni artan malee wuma isin qabdan isin jaa shawaayye wuma isin qabdan isin jaan maaliif isin ummata
dhiiga Hacaaluudhaa deebisuu dadhabee artistoota keessan qofa faarsuu isin faayidaa takka hin qabdan. Artistoonni keessanis kan akka Hacaaluudhaa ta'uudhaaf akka Hacaaluudhaatti mul'achuudhaaf wanni tahaa jiru. Shawaayyeen artistiin isaanii tokko hogga waa gadhiise khalaas akka waan bulchaan Oromiyaadhaa artistii ta'eetitti jala fiidii bas. Qaanfadhaa hayaa fi qaanfadhaa. Namni isaa tokko irraa waa ta'e namni sun maal ta'ee jee kajala deemee kafaana dhee waa godhuu danda'u ta'uu qaba. Nuti tana godhaa hin jirru bar. Godhaa hin jiru. Kanaaf warreen ala kana jirtan yeroo hiriira baatan ammallee isinitti himna yeroo hiriira baatan daa'ima Jawaar Mohaammed ol fuudhaati hiriiraan baha ol fuudhaa daa'ima ol fuudhaa daa'ima ol fuudhaa hogga hiriira baatan waliin baha. Viidiyoon isaa sun OMN irra mul'achuu danda'uu qaba. Viidiyoon OMN irra mul'achuu danda'uu qaba. Tana ni gootanii hin gootanii barisin. Ammoo manni keenya kaarsiidhaa kun ni godha hin godhu haasidaati. Mucumata Jawaar kana fidaadhaa jennee dadhabne. Garuu Jawaar hidhanii mana hidhaatitti dhaqanii ilaalu zi'aar number 1 ka isaan danda'u hin jiru. Isaan warri Jawaar hidheessi. Isaan warri asii mana hidhaatitti dhaqee gaafatus biddeena geesse. Farhaan Abdusalaam hattichi keessan Jawaar fa'aa lagannaa nyaataa dhiisanii wallaahi ni dhiisanii miti. Hanga fedhe naa dhiisanii. Naftanyaan naftanyaa. Jawaar fa'aa nyaata dhiisanii dhiisuu baatanii irraan kaa'enne. Wanni hundinuu harka isaanii jira. Wanni hundinuu harka isaanii jira. Namni fala dhawaa bara. Mala dhawata namni. Nama hin dubbanne roobota teessanii eeguudhaa miti. Abbaan feete aaruu dandeessamma. Asirratti haqa jiruun isinitti himaaniti. Isin ummata gaafa namni waa ta'e booyu namni nama isaa ka lubbuudhaan jiru dhaqee waan takka godhuuf hin dandeenye gaafa inni deemu maal gootaaf? Yookaan akka shawaa kana taatan hin beekne akka shawaadha. Shawaan amma Hacaaluu dhiiga isaa deebisuu dadhabdeeti dhiistee suuraa haceeyyee jettee iyyiti. Lamaa baba lukkoono sanuu bara keessaa hin qabdu bara. Keessaa hin qabdu. Gartani? Ammoo namni dhiiga deeffachuu danda'uudha qabdan. Fuudhaa mucaa daa'ima Jawaar fuudhaati hiriira baha. Hiriira hunda keessaa mucaa mul'achuudha qaba. Hanga mucaan hoggarafu abbaa kiyya ijoo hunda godhuu danda'uudha qabdi majaartiin. Achi booda jechuudha. Yoo inni mana hidhaatii bahe ummanni kun ni bahan. Ummanni kun ni bahan jechuudha. Makiinaan tun nama motora malee waan hin sossooneef motarri Jawaari. Motarri kun bahu yoo motarri bahe
warri koonis ni bahan jechuudha isa kabaasu. Ammoo motora kabaasuu danda'u ilma isaati. Tana goruudhaaf miidiyaan reefkaa kun daa'ima kana fiduu danda'uudha qaba. Daa'ima kana fiduu danda'uudha qaba. Hanga daa'imni kun OMN irra hin dhufin, hanga daa'imni kun daa'ima kana ol fuutanii hiriiraan hin bahin gubaa gata maal nuun je'ee jaa achirra gartaniiti. Maal nuun je'ee jaa isin siraa'uu qaanyiin beeytanii ajjeestanii profaayila godhachuu, ajjeesistanii profaayila godhachuu, hiitanii dhayxanii biddeena fudhattanii mana hidhaatitti gaafachuu takka geessan. Konka ajaa'ibma deebi'aati. Kana beetan silaa hoyti. Konkoota kana beetaniisi. Kokkoo hunda isin kana malee hin beetanii tananuma ja'a. Dadhabina keessan hoggee isinitti himne fudhachuu danda'uudha qabdan. An nama tokko nama waan naaf bu'aa hin qabne jala hin deemu abadan. Fedhu aktiivistii ta'a fedhu waan fedhe ta'a. Aktiivistii nu bar kanamaa bu'aa hin qabne bar namni sa'aatii dama bar jala ta'an oolu bar. Anuma maaliin faraan kana wanni hin jenne bu'aa hin qabu. Hawultii jechuudha siidaadha naafaan inni. Siidaa useetuma ta'u. Khawaa takka illee wanni hin jenne sossoon. Kan akkasiiti jechuudha. Alhamdulillah garuu kaniin akka keessan kana rabbi nan godhin. Akka keessan kanatti rabbiin na jaamsee kaniin bikka takka taa'ee tuma. Wama namni sheer godhe, wama namni gadhiise sheer. Ahi maal naa godha. Waan naa bu'aa qaba, waan namaa bu'aa qaba yoon ta'e. Faayidaa takka illee waan namaaf hin qabne wanni sun naafis faayidaa qabdi jee akka keessan kanatti waa wanni godhaan oolu. Asii galee haa baga nagaan dhufte hadlu isinii gara yaanaas. Kanaaf rabbiin hayyootan keenya mana hidhaatiin nu haa baasu. Ammoo odoo hin tattaafanne waa hunda rabbiin dararuu hin qabnu. Rabbiin dararuu hin qabnu abadan. Dura namni tattaaffii godhu waan goote san irratti rabbii kee kadhatta. Waan goote irratti rabbii kee kadhatta. Teesseetuma yaa rabbi Jawaariin nu baasi, yaa rabbi Baqqalaadhaan nu baasi jettee ati faayidaa hin qabduun siin jaan. Maleekaadha wanni seete moo ashaabota seete moo isaan ashaaba madur seete. Ashaabonni nu falmatanii waa meeqa godhaniiti itti cabanii itti fannifamaniiti. Kaasiin amantii teenya tana asiin nu gahan. Nuti har'aan tana hambaa isaaniiti jechuudha. Kanaaf akkanumatti hiriira bahuudhaa miti. Girsoonni ala kanaa hiriira baatan faayidaa takka hin qabdan naatiitu isinitti hima. Hanga mucaan Johar waa kaasuu danda'u waa godhuu danda'u godhuu hin dandeessanis. Mee guyyaa tokko waan san godhaati ni kijibdee naan jaa. Waan isin amma qabbana keessaas aduu keessaas yeroo meeqa kanatti baataniituma ol deebitan kana hunda tiraanspoortii meeqa baastan kana hunda mucaan hoggu takkatti fixa. Hoggu takkatti jechuudha. Jawaarummaa xayyaara kophaatiin mana isaa galee dhageessan qofa. Xayyaara kophaatiin
mana isaatitti galee salaamu alaikum isiniin jedhu gartan. Jigare harka lafa jalaatiin dhumti jechuudha. Tanarratti hoo haati hojjechuu danda'uudha qabdi. Yoo haati waan akkanaa tanallee hin beekne itti himaa dhaqaatii keessaan itti himaa. Itti himaa gaa wanni sodaattan hin jiruuti maali? Rabbii isin ilma namaatimi nama nyaateetuma hammaama deemumi maali wanni isin sodaattan qo'e? Abbad waan na dhibu keessaa tanaa bada. Yoo akkanumatti kana maka sodaattan kana ma faarsaatuma ooltan taate bikka takka illee hin dhayitan. Namni bar nama namaa waa godhuu bar qeequu danda'uudha qabaa bar. Akkasii bar. Ammoo jaalattuu jibbituu warreen biyya faranjii tana keessa jirtan warreen hiriira baatan hundi keessanuu hiriirri keessan zeeroo no minum nagar waa takka keessa hin jiru. Yoo ilma Jawahar xiqqishaa san ol fuutanii asirra baadhatanii kaameeraa fuula duratti wanni gootanii hiriiran bahin achi booda mucaa OMN irra fiddanii wanni hin godhin. Mucaa leenjisaa mucaan achi mootummatti dhaqa jechuudha. Ani hanqa abbaa kiyyanaa fiddanii qaraatiidhaas hin dhaqu nyaatallee hin nyaadhuu jaa mucaan lagannaa fedhu mucaan godhuu danda'a. Lagannaan nyaataa tan joolleedhaatiitu irra bitama. Ani nyaata hin nyaadhuu jaa kalaas. Hanqa abbaan kiyya dhufu nyaata hin nyaadhu yoo jee daa'imni Jawahar kalaas. Hoggas eegalan jechuun hoggas sa'aa 24 keessatti fidaniif. Paasapoortii Jawahar kannelleen kannameefi haareetti. Appideet godhamaa bara. Kannameefi haareetti wanni ta'a jechuudha. Hatta yoo Jawahar manallee hin qabaanne yoo Jawahar minaalbaat jaartii hojii yoo wal dhabee ka jiraatullee ta'e mana kophaa qopheessaniif hoggas. Manni isaa qophaa'ee afamee fi wanni hundinuu akkasiin manni isaatitti wanni godhan jechuudha. Waa dhodhoysitanii deemtaniif hin beekne egaa. Minaalbaat hin feetan isin warri biddeena fudhattanii mana hidhaatitti nama laaluu bartan warreen Jawahar faadhaa fi Baqqalaa faa hiisistanii mana hidhaatitti biddeena fudhattanii laaluu bartan akka isaan kun achi ba'an hin feetan. Maaliif hattuudha bitamtoota waan taataniif. Gartanii kanaaf ammaan tanaanii waan isin gootan kana hin godhu maaliif wanni isin irra jirtan kun nan gammachiisu hedduu. Silaa akka keessan kanatti silaa piroofaayila jijjiirachuudhaa fi waan akkanaa kana godhuun bu'aa silaa fiddee dhugaadhanii godha isinii wajjin. Isin irratti ilaaluu jira. Mee yoo wanni tu waa fiddee jee waa takka hin fedhe. Achuma teessee jirtu. Jawahar faan amma dura lagannaa nyaataa godhanii turan. Wanni sun galman geenye waa takka illee wanni hin taane. Maaliif tana godhaniidhaas beekuu danda'uudha qabdan. Isinii kana kakaasuudhaafi ka'aa falmadhaa jechuudhaaf isinii haa galu. Dirqama afaan isaaniitirraa eeguu hin qabdan. Garuu isin ummata roobota taa'eetuma Jawahar faan lagannaa nyaataa dhaabanii jechuun ka'aa falmadhaa jechuudha. Zasseet dhumee jira bara. Faraana maaliif hin jeentan? Dubbiin akkana jechuun akkanaatii Oromoo haa hidhadhaa jechuma. Kan nuti beeknu. Kanaaf isin hin jenna namtichi kuni akka Oromoon hidhattu hin fedhu. Akka Oromoon akka Oromoodhaatitti deemtu hin fedhu.
isaaf taatee jirti bar ballattee fi jirti maaliif wanni hundinuu jalaa hidhamtee jirti. Jawhari duraan keeyyatti babaasee hattuudhaa fi gantuu hunda fuudhee miila jalaa fuudhee huchiisu. Amma horee Jawhar mana hidhaatitti ol darbamee jira. Gammachuun isaa daangaan qabdu Farhaan Abdusalaam. Hattuuwwan gandaan deemtu yookaan gandummaadhaan yookaan waan adda addaatitti fudhadhu naas hin jeeti. Wama isin qabdanii isin hin jaati. Hinaaftota isin duraanuu. Wama isin qabdanii isin hin jaati. Duraanuu nama hiitanii mana hidhaatitti biddeena fudhatanii ilaaluu beeytan. Jaartii isaa tanatti hima. Lakka biyya guddate keessa jirti. Namni biyya guddate keessa ture kan waan akkanaa tanan goone maali isin? Maali isin hin beeytu? Namni yoo hin beeyne illee bara nama daa'imman qabutti dhiyaachuu danda'uudha qabdi. Waan kana hin beekne nama Oromoodhaa kana waan kanaatitu jaamse. Dhugaa rabbi nama qaanfachiisa. Barboo asitti amaarri bar warreen afaan hin beekne. Warreen waa takka illee hin beekne. Warreen qubaan haasoo gartanii mi. Amma shamarran amaaraa ta qubaan haasoitu tanaatiitu faranjootaa fi kana asumatti abbasee waa hunda asii godhatee meeshaa hunda bichisiifatee guyyaa itti aanu namichi asii fudhattee Itoophiyaadhaan jirti. Yoo ijoolleedhaa fi kana qabaattee achii fudhattee as dhufte jechuudha. Bo'oosinis hayi jechaan oolan uummata dhamaa dhiiruma teenya ta'u Oromoo tanaa jirmaa. Suuraa dhalaadhaatii turre jiraami ana kan haasa'u jiru ana peejin tiyya. Uummata dhamaadha jedheeti. Ushaashota. Dhiiruma teenya ta'u Oromoo tanaan arga uummata bulguu. Hayi jetti. Hayi malee waan biraan beektan. Peejiin kiyya peejii anaatiitu taa'ee itti naasuudhatti jira. Mata na alata isiniiti. Dhalaa TikTok keessa harma isii lullultu deemtanii maaliif hin dubbisin? Ushaashota hunda. Beeran gurguddaan kunoo beeran arsiidhaa ta waraabessi kudhan nyaatee fixuu hin dandeenye tanaatu harma gurguddaa kana. Shiita irratti jaaketa uffatee akkanatti madannasanii asitti madannasanii tan hin beekne tanaatu achi keessa jiraati. Deemaatti dhaqaa feetan nyaadha. Yookaan nyaachuu beektan taate. Jechaan oolina. Wanni TikTok keessa arsumaa fi harar geeraami. Beeran isaanii gurguddaa sanuu. Waraabessi kudha shan nyaatee fixuu hin dandeenye kanaa jira achi keessa. As dhuftee iyyatti peejii suuraa irratti oga. Suuraan isin jalaan dubbattu. An dhiiruma Oromoo tanaan arge uummata hin bayyananne yaa uummata jaama. Okay. Bar waan ajaa'ibaati bar. Kanaaf yeroodhaan odoo isinitti hin bariine wanni godha. Yeroodhaan. Itti himaa jaartii isaatis. Jaartii Jawaartanaas itti himaa. Arabsee teenya, hayyittii teenya, maarree teenya jechaan hin oolina. Dhalaa yoo faarsan waa hedduu keessa kutti. Udaan faati dibachuutu mala. Dhalaan faarsan hedduu. Tiyyaa namtichi Oromoodhaaf waa hedduu godhuudhaa deemaati. Waa hedduu irraa eeggannaati. Ilma isaa nuu leenjisi waan akkanaa godhii jaati itti hima. Maal abbaa keessaniiti asii wanni taatan. Min dhakkaachuu. Yoo yeroodhaan abbaan akkana jettee isiin itti himne suuraa abbaadhaatii fi viidiyoodhaa fi kana fiddee itti himne akka mire. Egaa.
yaaraadhaa caawwata maqaan keetu yaaraadhaa caawwataa jaa ay ati immoo amaara ta'uu feeti moo wayis araadaa lamoon falliganoo egaa arsiituun mintuun atti taawwaqamu dembe uta dhamaa qomaaxaa yoo qomaaxaa jaan malee silaa hungaluu fi beetemi naala tullaalee ambaqlaa waan angowwaadhaa miti zaayiriin isinitti mudhatti jira isi warra asii Jawaar hidhee hiisisee biddeena fudhatee mana hidhaatitti laalaa jiru miise qaanyi qabdanii yoo ise gowwaan akkami gowwaa namaan jaa'e kashalabboota okay itti yaada tagama biraa BBS miidiyaa Harargee haa ta'u wanni inni dabarsaa jiru waan Oromoodhaati. Ammoo namni keenya namni Harargeedhaa kun hangam takka miidiyaa wajji wal barnoota qabdanidha. Goofandimii bani biyya alaa tana Kanadaa Awurooppaa balaaqalaa tana hunda keessa jirtaati maalaati. Maali Harargummaa dhamaatuun goofandimii banuu hin beene. Harargeen dhamaatuun namni isii hogga rakkate goofandimii banuuf hin beene. Harargeen dhamaatuun hogga miidiyaa isii kanaaf waa takka illee godhuu hin beene. Maali ummanni kana yaaqi? Harargee daansii godhuu malee miilaan lafa dhiitu malee waat yaaqi ummata dhamaa. Biyya guddatti tana keessa hunda keessa jirtaniiti. Asini galaami miidiyaa BBSif goofandimii bana akka ummata wallaggaa kanatti abshaala taha yaa akhi billa alaykum mata dhamaadha isiniiti mata reef kaati addunyaa nama waaqaanfachuu bira kuttee jirti kutte namu waan isaa cinaa dhaabbachuudhatti jira akka gandaatitti namu waan isaa cinaa dhaabbachuudhatti jira akka Oromoodhaatitti waliin qabna tabiraa akka gandaatitti waa jaarradhu akka Oromoodhaatitti waa dabarsiidhaa jiran maantana. Harargeen garuu tiiticharraa isa deemanii eeggatanii. Tiiticharraa deemanii eeggatanii bara. Isin tiiticharraa deemanii eeggatnu. BBS nama tolfadha maalif amaarallee hin taane nama godhadha ala kana godhadha akka namni isin cinaa dhaabbatu maalif gaa namni keenya kaara dhaqidhaa honii qaanfataasi abo waan akkanaa nu godha jechuun Harargee biratti du'a amma immoo yeroon san hin jirtu. Wanni qaanyi jaamaa hin jirtu ma haftee jirti qaanyiin. Qaanyiin haftee jirti. Banaa goofandimii banaati miidiyaa keessan cinaa dhaabbadha. Harargeen akka Harargeedhaatitti BBS keessan yookaan gosummaadhaaf kana kun kaasan keessa jiraatan beekne isin hattuudha duraanuuti. Gosummaadhaan deemtaniiti. Miidiyaan gosaati faayattanii waan birootitti lakkaa'u maltaa wooma isa qabdanii isin jaabar. Asii galee annamni Oromoodhaa tokko Harargeedhaa tokko achi keessaa dubbannaan karaa soon kiyyattiin fudha. Miidiyaa waan hin qabuun cinaadhaan dhaabbadha. Kuni an. Naalbaati isin gosummaadhaa fi waan akkanaatti wal lakkaa'u faadhaatitu malagaa. Ni qabdan tan ammaa si bara. Harargeen ni qabdi. Harargee akka Harargeedhaatitti wal cinaa dhaabbadhuurra akka gosaatitti wal cinaa dhaabbadhuutu irra dhiyaata. Egaa Harargeen akkasi. Manni keenya Harargeedhaa kun ummata akkasiiti. Wannummaan isaan
Wanummaan isaan ilma Sheekh Muhammad Abdulleedha Khaalid cinaa dhaabbachuu didanii buu kanaafi bar. Garuu gaafa inni sun waa ta'e yookaan du'e waa ilma sheekha keenyaa ilma hayyuu keenyaa jettee taphoochuu isaanii akka amaaraatiitti sagalee takkaan boochi. Kanaaf zaahiruma isinitti himna BBS gargaaramuu qaba gargaaramuudha qaba. Akkuma keelloon gargaaramuu qabutti BBSis gargaaramuudha qaba. Warreen keelloodha jabaadha. Isin cinaadha dhaabbanna. Hanga warreen BBS if baranii goofantimii banatanuu keelloo cinaa dhaabbanna. OMN cinaa dhaabbachuun hin jiru kana. Hisaabni OMN dha anna biraa cufamee jira. Maaliif faayidaa takka hin qabu. Bu'uma takka hin qabu. Bu'aa takka hin qabu. Wanni faraan keessa jiru kheyrii hin qabdu. Hanga namtichi sun achi deemu. Miidiyaa keessa namni hojjechuu qabu nama nashaaxa. Duumessi akka faraan kun keessa hojjechuu hin qabu. Dabuur. Miidiyaa aktiivistoota hunda simatu ta'uudha qaba. OMN garuu godhaan jiru. Kanaaf amma aktiivistoonni hundinuu karaa BBS fi keelloodhaa kanaas fiigan jechuudha. Maaliif? Gandummaadhaa fi maalii fi hammeenyaa fi kana hin qabarre. Sisimatan akka Oromoodhaa sisimatanii gaafii fi deebii wanni si godhanii si biraa wanni ta'an jechuudha. Kuni sagalee mura, miila si mura, si ukkaamsa waan adda addaatii jira jechuudha. Dhugaa yeroo isinitti himna gaa warreen OMN ijaabii gurra kan jettan. OMN ijaabii gurra keenya warra jettan dhugaadha isinitti himna. Daawutiidha. Daawutiin yoo mi'as ijaabii gurra namaa ta'uu eegalte. Badoota. Badoo TV arkeen beeni. Badoo TV eega biyyarraa bee arkeesi. Asirratti nalijii kana faadaa jira. Daalacha. Bee keessa. Sanuu footoo juwaar shabaka keessa taa'ee taa'ala. Hattu. Kanaa jira bara. Sharrii isaa yaadallaa laame. Nama kanaafin isin bar ummata nama mana hidhaa keessa hidhee dhaqee ilaalu wanni isin jedhu waan akkanaati bara. Wanni isin piroofaayilii keessanuu waan akkanaati ilaali. Footoo jaarta normaala silaa godhattee irra wayyu tana fuutee shabaka keessa keessee wanni piroofaayila godhattuuf ba'e keessa. Garuu si baasuu si dhiisuu maal waa wanni taata. Si baasuu sumaan irristu si dhiisuu sumaan irristu waa takka. Kanaaf yaa badoowwan keenya TVdhaan ijaa gurra kiyyaa hin je'ina. OMN wanni inni jira keelloon ni jira. ቦርቡሮም የሚያወጣ ሁሉንም ነገር ፈልፍሎ የሚያወጣ ሁሉንም ነገር akkas ijoollee teenya hiriira irratti daa'imni Joohar mul'achuudha qaba. Hiriira irratti daa'imni Joohar mul'achuudha qaba.
Okay? Tana godhuudha qabdan. Arabsee gammadaa itti himaa. Itti himaa keessaan. Sii galee? Keessaan dhaqaatii itti himaa. Yookaan namni kun haanuu bahuu feetan dhaqaatii itti himaa. Arabsee teenya waan akkanaatiif si bira dhufneeti nu fayyame. Maali wanni isin na bira dhuftaniif? Waan takkaa jira mucaan kun abbaa isaatii wal harkuudha qaba. Mucaan akka abbaa isaatii wal harkuu waan akkanaa godhi jechuudhaan. Okay? Tana godha. Okay. Jettee isiinuu ni goote jechuudha. Maaliif dhala arsiidhaa yookaan tana dargeedhaatii miti. Tasharrii qabduu miti jechuu hayya. Gabaabdumatti beeran sharrii qabu beeran harargeedhaatiif tan arsii tan summi. Maaliif tuni hadhaa hin qabdu. Yoo loltee jaarsisitti hogga duraati khalaas dhumee jira jechuudha. Jaalala dursan deebitee yaadatti waan ta'eef appideetii gooti waan ta'eef akka arsiidhaatii fi harargee tanaa miti jechuudha. Teenyuma tanaatiitu waan liqimsee fi kana irraanfata. Harree waan taateef. Ifita arsiidhaa tana. Beerra lama waan ammaatii miti ta duruu yaadattu. Garuu tan oliitu wanni itti naa taatuun asirratti dhiifama. Wama isin qabdanii isin ja'a arsii fi harargee wama isin qabdanii isin ja'a. Ani hin dhoofadhu beeka. Ani hin dhoofadhu. Maaliif? Hoggaan waaqeequ akka isin hara yookaan gandummaadhaatiif waan takka fudhattanii waan saniif nama yaadi gartanii mi. Taatanii loltan faan hin beekan. Akka isin gandummaan isin keessa jirtu waan isin beeku hadhaadhaan waan deemtaniif. Ammoo ani wama hunda keessanii ni isin dhawa. Amma arabseen gandummaa hin qabdi hin qabdu. Isi amma kamitti ilaala bas ni jira mi leeflasi waan jaaniin takka gartee mi. Nama dantaa hin qabne tokko gartanii mi dilas if rakkisne tokko isiin. Tanarratti namaatiitu feessa isii tan amma dhiibbaa itti godhu. Akkana godhi gartee mi. Amma isiin nama hedduu minaalbaat waa dubbisuudhaaf waan adda addaa godhufaadha. Akka dharaa teenyaa tanatti as teessee asii harma ilmoodhatti kannaa asii harka tokkoon rimoota tiiviidha asii miilaan bishaan achi dhiitaa wanni hin gootu. Uummataaf shaala waan taate beekuudha. Silaama lafti saawudii taate alaabaatti marteeti ilmoo baangaaliidha yookaan paakistaaniidha ilma oromooti jechuudhaan ulaa jala si keessee kutte jechuudha. Eenyuun dibdire oromoodhaan dibdi. Oromoon alaabaa sana kanaan yaaboo mucaan dhiiga keenyaati je'eeti fiigaan. Isiin ammoo Paakistaan irraa dhalte. Paakistaan irraa bahe. Yookaan Baangaalii irraa dhalte bar. Kee hee? Akee Gujiraa intal kumaal Gujiraa uummata jaanii ni jira bar. Agartumee nahi jaantaanii hoo eefanii hee uummata jaanii. Dil ko bahut rabbaa, dil ko bahut dobbaa. Piyaaroon namaannaa meera, piyaaroon namaannaa jedha. Meera zindagii chalii. Uummata akkanaati irraa dhalte jechuudha isiin. Maal gootii Oromoo tana shawwaduudhaaf bar dhalaan Oromootuun keessattuu dhugatti hedduu shaatira. Hedduu shaatira maaliif?
dhiirti Oromoodhaatu maal yoo godhan irra rifattiin beetii bara. Dhalaan beekaa lafa laalaa deemti malee hedduu saaxira hedduu. Garagaluu takka beeti akka jawweedhaati. Sigare. Fuuteetuma mucaa kabangaalii ta'uu ni beetii mire eesaa bidde jaan namni niiti. Maaliif mucaan kun lakkuma guddatuuni rifeensi isaa kun luuccaan gad deebi'a. Maaliif akka dhalaa wallaggaatiif tana tanatti ani kunoo jaaladheeti nama kana heerume jee namni ifaan ifatti deemmatuun hin jiru akka biiftuu gadaa kanatti. Babakar noo saamtaamna bakka wanni isin itti naa taatu tana bara. Amma silaa jijjiiraa taate amma silaa Paakistaantichi waan silaa naa jijjiiru silaa ta'e dhugatti niin fudha biiftuu gadaadha. Maaliif gaa Awurooppaa tanatti jaartii walii jijjiiruun ni jira dhugatti silaa naa jijjiire niin fudha. Maaliif jennaan dhala akkanaa tanaatiitu feesistu. Fuulduraafillee. Nama kana jaaladheetiin irraa dhaleettee wanni isaatiin hin qaanfattu jechuudha. Maaliif Oromoo tana hin qaanfattu irraa. Namni keenya kun afaanumaan iyya malee waa takka illee akka godhuu hin dandeenye isin beeti. Ummata bilchaataa waan ta'aniif egaa shamarran teenya ta'uu wallaggaa tun. Bilchaattu waan taateef. Miliqa kana beekan jechuudha. Uno ilmoon tiyya khalaas. Harkadhee jetteeti wanni goote jechuudha. Ta gaafa isiin viidiyoo gaafa isiin odoo waa takka illee hin qabne gaafa isiin wanni maraabdu ati akkana jechaanii turtan. Isnatti meetiin turre bara dhalaan hoggatu tolfattee wanni jettee wayii barbaada dhufti. Baal fillagaa haayi bareedduu nama jo'uun feeti. Sii galee. Dubbisuu danda'u gaa namni keenya kun hin beekure. Namni keenya kuni nama as bee haasawurra yoo footoo arke gartanii footoo peejiidhaatiif kana yoo arke irra mirqaane gaggabeera. Adeerti teenya keessattuu haayi jennaan khalaas. Amma odoo peejiin tun tiyyaa odoo beekaniiti haayi jaan. Ana ka ittiin seenu odoo na arganii. Ana ka laayivii ittiin seenu odoo na arganiiti haayi jaan ammata. Keessattuu dhiiruma teenya tan. Kanatti shamarran keenya isin jala hin teenye barumata dhamaa ta'uu keessa waan isin beekaniif. Fedhaniiti miti kaasii baangaalii bira dhaqanii as deebitu. Tapha daqiiqaa 90 san taphatteetuma as deebite jechuudha. Sigale? Akkuma kubbaa daqiiqaa 90 namni taphatee wanni joosanitti tapha daqiiqaa 90 san taphattee deebiti. So kanaaf dhalteetuma ilmoo alaabaatti martee deemte jechuudha. Sii galee? Ilmoo alaabaa itti marteetuma deemti. Dhiirti teenya egaa salaamu alaikum ilmoo tana naannoo manfuudhaatitti garree kunoo oggalaalluu gaa dhiiga keenyaas alaabaadhaa fi kanallee dhaatiitu bu'u jala jira. Yaa daa'ima ganaa afaan birootiin sitti haasa'uudhaa ta'u. Alaabaa jalatti gartaniif gama Oromoodhaatiin as deemtan jechuudha. Abiyyiinuu kanatti nu seenee bara. Abiyyiinuu akkanatti nu seene. Huccuu aadaatti maraniiti odoo duwidarratti hin deemanii akkasittiin wanni ta'e jechuudha. Amma silaa Amaara Jimmaatirra dhugaa rabbii Amaara Harargeedhaati ture wayyaadha. Amma silaa Abiyyiin Amaara Harargeedhaa silaa ta'e
hangana sila Oromollee fixu dilana hin baxraanu jechuudha. Wallaalaa ta'e hin deemu. Amaara Harargee siraa ta'e. Waan isaa faayidaatis waan uummataa faayidaatis ni beeka jechuudha. Barbu Amaara Harargeedhaa bar nama hojii soomanaa bar. Hangaatti salaattu masgiida si geesseeti taa'ee si eegaa bar. Si gale dhaqeeti si hojii taa'ee wanni ta'a. Kaarsiitis akkasii bar. Amma moonee TV kattanna tana faa laalame. Diree uffatanii dhadhaabbatan. Si gale amma tan akkasiisummaan itti dhiyaatanii amansiisuu dhafeeti masun. Si gale dhaqaati itti dhiyaadhaati amansiisa. Man nakkaachuu. Si gale Amaarri Arsii keessaatis amma akkasii jechuudha. Amaara Arsii keessaa hoggaan hin jiru kan mi'a Oromoodhaa beekuudha. Sun amma waan aadaa Oromoodhaa akka gaariitti beekuuf dilan akka Abiyyi kanatti nama hin fixu nama hin ajjeesu jechuudha. Kuni bar yaa akhi billah alaykum. Kharuuf هولا كنوت لفلالات ومدي مقاسمي أجري برابي خوان أماري جي إمالي هنقوني خوان تيبين إساد جي إمالي واتكالي هنقوني أما تيبي إساسا ناني مالي نسنين جبر تيبين إساد كساسا مودا قبا واني أدادا واني تاودا قبا نسنين جي إيغا واني تاتي بودا أسباستني بوستو بوتن جيتو توري بر خاني نسنين تيمي Barsila hayyuuna godhattanii baranaa kan kartanii mi garuu gaa waan hin jechootaa fi kana waan takka isiniin jedhuuf gaa xiqqishoo na tuffattan malee nan amanne malee hayyoottan keessan kasuuraa reefkaatii fi kana godhatee isin dura deemu ka isin na jala fiidan kanarra anaatii turre waa arkaa bara kartanii amma hayyoottan silaa isin hayyoottan keenya jettaniin kun eega suuraa jijjiirrachuudha isinis eega suuraa majala jijjiirrachuudha jijjiirama tokkollee hin finne gaa isin. Sigar kana jechuudha. Kanaaf rabbiin nama hayyoottanii fi hidhee mana hidhaatitti biddeena qabatee isaan san mana hidhaatitti ilaalu rabbi naman godhin. Rabbiin nama hidhatee isaan san mana hidhaatii baafatu rabbi nu haa godhu. Arabsee teenya immoo itti nu hima. Itti hima mucaa daa'ima Jawaar akkanaa fi kana godhi leenjisi akka abbaa baafatu godhii jaadhaan itti hima. Safaataan hin jiru. Oduma asii nuti firii Jawaar Mahammad jennuuti Jawaar hunu achi keessaa as beesiin haasa'u jechuudha. Jara keenya gaa kun deebinee jira asiin jaa jechuudha. Ha? Saboo jawwee hayi mana hidhaa keessatti qofa qabnaati. Aboo obboleessoo yeroo akkam baade moo ati madurumaanuu ni dhabnee nu shawwaddee hanga jettaniin takka jechuudha. Dandeetii hanga takka qabdi ijoolleen. Maaliif ilaalcha ijoolleedhaa gad deebisnee waan laalluuf nuti. Ijoolleen waa godhuu ni dandeessi. Waa godhuu hin dandeessu waan ja'amaa kun nama keenya bira hin jiru bara. Maaliif namni keenya biyya guddatee dhufu sanumaa bara. Fageessee hin yaatu. Fageessee yaaduudhaaf fageessee yaaduudhaaf hogga sagaraarra teessu fudhachi jalaa fagaattee lafa darbitee biraa kaati. Keenya kun udaaneeti udaaniin hudduu iftu. Ummata akkanaati jechuudha Oromoo jechuun sii galee.
keenya udaanii nutti iftuqa si gale kan akkan taane akkasii itti himaan talasan haa baastu eenyutu wanni ergate us koronaa jaabar maaliin korona boo kun bar nama taa'ee yaadee isaa kan nachaa jiru bar nama yaadee isaa kan nachaa jiru bar dursa Abdusalaam seenu feeta sinnaqa gurba yoo jiraatte gaa sinnaqa hin seene hottu namana arrabsuun dhabee barname hottu seenime naasti giba approobisi godhaati hottu approobisi godhu hottu seenime naa gibaasti namnummaan na arrabsu akkamiin dhaban yoo laayifiidhaan hoggaan gaamma as bahuu qabdan laa fuulaan as bahuu qabdan sirba marsoo hin jirtu dhabamtee jirte jechuudha okay deebisuu hin feene jechuudha akkanumatti ergattee jechuudha turaan mee warri ergachuu feetan warri ergachuu feetan mee warri ergachuu feetan warri biraa dhugaadhaa nuti Oromoon hayyoottan keenya mana hidhaatitti hiinee mana hidhaadhaa san biddeena fudhannee achitti ilaaluun keenya dogoggoraa warri jettan ergadha. Hi, how are you? Nagee jira oo. Biyya teenya tana hi, how are you wanni jaamaan jiru. Hey, humorduu jenna. Akkasi. Afaan asiititti. Bonjour isa jaansan. Afaan Faransaadha. Seenaa gaa jarra keenya seenaa hin sodaatinaati seenaa. Namni bar nama salaamuudhaaf bar ni ergataa bar. Mee seenaa mee dhugaa rabbi seenaa waan takka illee isin hin jiru. Seenaa akkana jettanii sodaatinaa. Nugimu beetaachuun yaada kiyya bakkaan gaadheetiin jira. Bakka san itti nu jajjabeessaa. Kan Jawaariin baasuu danda'u Jawaar mucaa isaati. Kan hayyoottan hangaafe baasuu danda'u Jawaar Maammadii achirratti wanni godha. Maaliif waliin hidhanii beekuu danda'uu qabdan? Isaan san hidhuun sammuu Oromoodhaa hidhuu jechuudha. Gartanii kan takkasiiti jechuudha. Ilmaan Oromoodha akkana jettanii naarina. Maaliif dhugaa jirtu hogga walitti himne aaruudhallee hin qabdan. Ahmad salaam biyyaallo. Akkamii fayyaadha. Salaam. Hayyee خلاص خنا بودا نبانا نخليكم يا ناس ربنا جاء ولدتين وهادي بسو أكنا يتنين آرنا زهرا صالح سينو فيدا هيا سينيغا سينو فيدا هيا سين هوتو سين مي سكلي يو أسبوع لين فيني دالا سندير قفولا مولسي سينين جو ما كان جابو دويدا دوبا تيسيت اللي حاسو دنديسا أسمانين ونيسي غوري جولا سيغلي سيني يا دخي خنت السلام عليكم جيتشونو بروان قد دابر يا دخل نت تيفتا أكاسيتين بيا سيغلي
hin taaneef jechuudha. Madaamii si dhufe ta'uun oolu. Madaamii si dhufe. Yoo madaamiin dhufte hin beekne. Oh madaamiin tun bara. Yaa madaam. Madaamii teessan hoggaa natti as ergaa naatitu isinii dubbisaati. Raatiba fa'aa akka isinii idaatuun isinii godhaa bara. Raatiba akka isinii idaatuun isinii godha ergi. Ayyee. Barsii ergeetiin ture. Madaamii si dhufeemi. Yaa madaam. أيوة قولي السلام عليكم. الو هلو دقيقة إيش قلت لك؟ السلام عليكم. أوني ونسيت نيتوركي إيه نيتوركي تقول هاتول فتو إيه نيتوركي سيتي. السلام هلو عليكم. السلام عليكم. سلام وعليكم السلام. ما يو وني فكاتا بالراديو فكاتا كراديو وجرمانيتي ايه هكا ما بيتا راديو دوريتا تليفوني غي خاطر موكم ايه هكا ما تاونولو نيتوركي أنتنا أوكي تاونولو على كوربازلو نيتوركي تاونولو كنافي يا من البعض كستوم مليا ايه نيتوركي ججتا اكمت والله نقا نجي الحمد بدبو لله. مالي بدبو بيتا يعني كان كيكون نمت الليت ولا كيس ركينا مرة كافتا بيتا تينكن لكي بر مال سيتي بيتا مالف نما خين ايه يقناتي توان جري فارسا بيتا هاي ايه مال وغربي نما نتبر أمتنا مدوين نادا تبر أمتا غدا هاي نما أورومو نما سخيستو هايو في هيسيسي هيدي أسي بدينا براتي من هيداتي تلالو بر أنا متسباداتي بربي متي بر والله بيت يعني نما لايفي كان رتلي دبتو متي nama waa إيه akkana انتو kanarrallee hin mul'adhu bakka akkanaa kanatti hin argamu beektaan amma na shaqaalaa tan oola madaami mati yeela deema beektaani ما maaliif استكان jennaan homaa faayidaan hin jiru أكنا يتي خرابيات اللي هنقلين أوسيتي تايدو جدو ناس التيمة ee hojjetudha kalaas bu'aan takka hin jiru beektaa haga dandeenne yoo dandeette waan marroo bira dhaabbatudha أكنا matamma كنونا karaa ammati jettu kana birrii shan yoo taate jechuudha saantima shan yoo taate Dhiqimii qabdi jechuudha. Yoo dandeettee jette namni wallahi yeroo kana keessatti osoo danda'amee jechuudha namni osoo waan obboleessa ofiiti rasaasa takkatti bitaniifi. Haa yoo ofiillee najjeesse. Ofiillee. isin keessattuu isin beektaa shamarran teenya taarsiidhaa tuni uummata jajjabaa illee beekte maaliif wal jala deemullee ni beektan walillee hidha geessanii beekte akka shamarran teenya ta'an harargee matanaa miti ta'uu miilaa tanaa dhugatti maaliif Arsiin barbe amma laa arsiin ta'e nama bar dhiiran laafee bar dubartii miti bar. Anapa ijoollee teenya tan harargee waan hin fedheen jaa asirratti annatti naarina maaliif booma isin qabdan isin abbaan fedhee waattee sanna waa takka wanni dhaami maaliif booma isin Waa qabdan tokko isin beektaa jecha kan kee keessaa wallahi sillee jajuufi miti. Inni fooloo kan kee jalallee na jalaallee aadillee baatee deebi'ee soqee misi jala seena maaliif garuu ani hangaasa uummanni jala hin deemne kanallee hinuma laala waan hin naasa'u. wanni maal seete beektaa feesbuuka kanaatiitu naaf hin barakanne beekte maarkiis wanni dhanatte biltsiginnaa dhate sii galee namitti takkaa jira namitti amaaraa takkaa jira beektaa tan feesbuuka kana keessa hojjettu. Achi keessa jirti namittiin sun hatta nama yuutuubii keessatti illee seenanii jiranii beekte. Akkasitti gaa amaaronni kun waan keenya kana nurratti wanni godhuudha jiraasi. Waan amma taayyuu waan an ergadheef dhageette. Yaa. Jecha ati yeroo duraa tokko jette odoo jawwaar ala jiru jette tokko yaadadhe beektaa. Isin Oromooni jawwaar kana fuudhanii mana hidhaatitti ol darbuuf teettanii harka matarra kaattanii boo'uuf teettanii jette.
Yeroo sanan maal jedhee badaa kun maal haasaa jedhee beektaa akkuma qalliititti maal haasaa yaake kun waan maasa ulleen beeku namichi jedhee cal'ise jechuudha. Amma wanni sun dhugaa taatee argamtee jirti jechuudha. Yaa Oromoon warabbin amma waa mee maalirra jira? wallahi Oromoon ammallee harka mataadha inumaatu Oromoon mana galtee taa'uudha jirti. Sii galee. Rafa jiran rafa amma yoo biyyallee bilbillu waan si ajaa'ibu keessaa filannoo jedhe warri biyyaa haasaa barru filannoo jedhanii barru waan isaan filuu jedhan hin beeku. Waan tokko jira bara maantana. Filannoo wanni jaamaa hin jiru amma mootummaan addunyaadha. Waan Tigreedhaa kanarratti fuulleeffatee jira. Sii galee. Tigree tana akka gargaaree isii tana biyyaaf dandeesse gartee akkamitti goonaadha. Deebisanii maas isii tana nurra deebisuudhaaf. Bakkuma duraanii sanitti deebi'anna. Marhaba yaa ayni. Nu maaltu nuusi qaree bakkuma durii jirra. Yaa. Wallahi mee Oromoon tun osoo gara hidhannoo kanatti deemanii osoo waan qaban kana bira dhaabbatanii. Abiyyi biyyaan deemuu hin beeku mookam. Kuni jaartii fiitinuu deemuu hin danda'u barbeen waan uummatatti ta'e wallaalee bar namichi kun. Jaartii isaatu barbee shimallis deemaan. Dhugatti silaa bar wama ta'uu qabaatii bar. Waan ta'uu qabaatii bar. Nama silaa jaartii fiitinuu deemuu hin dandeenye biyyaan deema jedhanii dhama'aa namtichaatiif fuudhanii biyya kennanii kaamma kunoo ka gubbaa oolu jala oolche ka jala oolu gubbaa oolche. Wallah biyya galabbatee biyya argisiisaa jira kun maraataa inumaa fayyaayyuu waan qabu natti fakkaatu ani namtichi kun yoo akkana illaan namnummaan aadiin akka kiyyaa waan beenne kun oolaan nama fayyaa qabuuf fakkaatu namtichi kun. Namni masaraa mootummaa tana masaraa Minilik keessa jiru bar waa fayyaa hin qabu bar. Sii galee. Maal fayyaa qaba yaake laa kun hima baasee godhe kun himanuma baasee godhe. Masaraa mootummaadhaa san dafanii jiisu. Maaliif seeta amma keenyummaan silaa kan nagayaatu yoo ammaan tan achi keessa ol seene si jijjiirama beete. Akkasuma ta'anii gabbaane akkas ta'anii gadi baanee gaafa sana achi gaafa jedhagaan. Waan nama jijjiiramaniif wanni san nurraa kaasuudha qaban si galee. Anama ayyaanni kiyya garteemi yaanni kiyya silaa maal seeje. Wama silaa Finfinneen wanni Oromiyaati marree wanni Finfinneen tan Amaaraati tamarreeti jaan tanaahu akka yaada kiyyaati. Histuma Amaaraatiif amma Finfinnee tana garteemi ati magaalaa guddoo Itoophiyaa tana feetu Asallaa keessa goota. Feetummoo Harargee keessa goota. Harargee keessaa eessa goota ni beektaa? Dirdawa. Lakki. Magaalaa Beeran keessa guutan kana odoo hin ta'in magaalaa dhiirti keessa jirtu garteemi sabboontonni. Gadillees kan karaa Adaamaa kanallee akkas taate beektaa waan hunda jira achi. Miti achii miti. Adaamaa odoo hin ta'in awwadaa keessa si galee. Achi dhiirti hin jirtu dhiirri baay'eetu jira bakka san dhalaan hin jirtu. Uummanni awwadaa bar uummata sabboontotaa bar uummata ifirra cichu garteemi. Nama achi keessa jirullee eeguu danda'ani nama sanillee nama isaanii. Awwadaa jechuun akka uummata walloo kana laal si galee dhiira isaaniiti. Si galee. Uummata yoo ogguraa fi kanallee namarra kaa'uu fedhe oggu takkatti namarra kaa'ee jimaan keenya irraan tana isiniif hin dhufu. Hin gurgurannoo jees hoggu takka waa godhuu danda'u isaan si galee. Amma sila Finfinneen amma achi taatee garteemi achiin godha amma silaa na taate yookaan Asallaa keessaan godha si galee. Ikkamma dhiirti jiru. Gadi Asallaa sanillee beektaa wanna sabaaf sablamoonni hedduutu achi keessa jira beektaa achi keessa. Ni haastaa haa keessaa ni Waan baay'ee achi keessa jira. Ni haastaa bara. Taanillee homaa rakkoon qabu waa uummanni sabaa walitti rakkoo qaba bara masaraa san keessa rakkoon jira malee amma. Intalti Nama dalagatee nyaata. akkasiiti wanni guutii jaabar amma madheerti teenya tan googara uffattee deemtu takka jira beete. Yaa keedis amma dhiirti amma shawannaa uffatanii asii yaa'u jiran jechuun wala. Dhiirti teenya Oromoodhaatu maal taate qoyi warreen carqii asirra fannifatee deemu. Amma ijoollee amma yuunivarsiitii keessa jirtu tana gaafadhee Adaamaa jechuudha. Dhugaa rabbiani jechuun isin maaliif jawaarii sagaleen taane uummata manadhaa keessa jiru kana isin barataan sagalee qabdanii obboleessuma jechuudha. Akkamitti isinitti dhagamuu dhabee maaf sagaleen taanee fi jireeni beektaa? Waan tokko jira beektaa. Maaltu jira majira seeti. Warri biyya keessaa xiqqishu asii rakkoon jirtu ni jirti sii galee. Warri biyya keessaa. Lakki mucaa waraanni marseen weegaa yuunaan jedhani waraanni marseen weegadani akka waan onnaa kechi keessatti ijoollee. Dhugaadha sun dhugaadha maal seetu asirratti. Hogga isaan achi sagalee tahan warri ala kana jiru sagalee tahanii ummata kana hordofuu danda'uudha. Ammoo hogga isaan achi ibidda keessa bu'an warri ala jiru kuni
cal jeeti ta'a si galee. ما Yaa. أما كنوا كنا هارات كانوا ما جزء Amma درا Oromoo هاجالهم دوسهم asitti فايجا amma Oromoo alamma jirtu sana nagartume usteetuma teessi. Amma silaa Joohar namni baasuu hin danda'u daa'ima isaati naasitti hima. Daa'ima isaatti kishaa nagartee qaabaan hin beekne kan isaa إيه baasuu danda'a. Isa. ما كم غوري باسان كم باسو دندا Mucaan moonni baasa maaliif abbaa kiyyaa jeeti iyya. Si galee. أيه إيه Mootummaatti iyyaa bara. Yookaan mana qaraatiidhaatti iyya. إيه الرفتني في دائما Ma- وانت إيه في الرفتني في الرفتني في Daa'ima waan ta'eef hin dhaabbatan dura. Si galee. إيه دائما وانت إيه في Hin الرفتني dhaabbatan. Hoggasuma fixaniif jechuudha. Hoggasuma as baasaniif. أنا Paasapoora قالوا رب Joohar kan ماني illee kan inni duraan kannellee hoggasuma haareetti kannaniif. Si galee. يا رب والله رب ماني أمتك أنا هم تو ساني بيتشات كيس رب نلاقي سيني قالوا والله رب ما إساني هارابت Rabbiin isaa eegu. إيه والله يا من ونك وافا يا قبنت فكا أنني وني نمتيجي نمتي سري مرات بمبرا جيت جنينتي كوني Bar namtichi namicha dippiloomaasiidhaa fi kana kanatti illee amanne namtichi hogga uummanni adii مال taa'ii jeen taa'u. نامي جرين ناشي أجت وان برات تنمن يا أبو مال Tigree wanni itti gaariidhaan beekta. إيه Waan Awurooppaan jettu dhageessi, waan Ameerikaan jettu dhageessi, waan sila addunyaan jettu wa dhageessi jechuudha. Si galee. ما كرا نجاتين كرسي قد ديفته وسام بران كنا نان تجرين نجافيتين ما هو ما كسا كنا مراتب Kanaaf كفاتين كنا نقول جتة ما كنت كنا نجاون فيتين دبين التجمع جنة كنا جالسة متى مرة تاي مرفا أنا رفيت رفاني كاني نمجز ولا بركنام يرفع مرفاني كاني نمجز ولا من eegaa bar waa takka illee ni jiru bar maal manni ala kana jirus ummata faayidaa takka illee hin qabne gartee ummata san. ati amma barbe maraattuun jedhan biyya keessa gadi guutee jedhan uummanni kun ijoollee nama maraattee jechuudha waa'uma siyaasaa kana waanuma kana haasaa kararra deemti yanni sammuun cinqame qalbii Namni bara dabarsan namni bara yoo maqaa Joohar kaasu bara ammaan tana rasaa isaa mataa keessa dhawumaa bara. Si galee. akkasee Namni ammaan tana alaabaa Oromootiin deemuurra maquma Joohariin yoo deemte yookaan suuraa isaa yoo sirratti argaa. ati kana jettaati milishaan gandaa kuni gowwaan kuni yoo aarii sirraa qabaate shanee jedheetuma rasaa sumaan mataa keessa sidhaa aarii yoo sirraa qabaate. Kun olaali gaa uummata akkanaatii jira bara. Rakkoon teenya waan tanaa bara. akka beeku godhan baadhateetuma kun qawwee rasaasa takkatti kennanii ka durii san argite mintoo fi maal jedhani ka duubaan muka qabu san. Kaasi ilaa wanni dha nama jala deemu kana ilaa hanga Ameerikaadhaa nama jala deemu kana. Kanas jala dhawan. Madaamii diiduutti dhufe mucayyoo teenya. Hundaafuu yaada kee kannattee jirta. Kamii oka gara uffatee Ibrahim Isaa ka jiru tokko. Mee dhaabbadhu si ilaalaatiin kun namaa akkami. Googara uffattee teessa garuu. Wanti daachattan. Biyyooti teenya tan akkanaa sana baadhaa jira. Dheeraa hinaaftuu googara uffattee libbistikii fi kana waa diddibattee teessu baadhaa jira. Uummata akkanaatii jira. Akkana jettanii naariin yaa akhi billaa aleekum. Akkana jettanii naariin. Nageetti nu jiraadhaa. Fayyaa nu qabaadhaa. Yeroo gaarii. Maasalaama.